Doftoon tiyya kabajamu mee fiidiyoon dinqisiisaan akkamitti akka hojjetamu kutaa lammaffaa kana maantana eegalle. Kutaa lammaffaa kana keessatti fiidiyoon tun akkamitti akka hojjetamtu kaapikaat seennee fiidiyoo asliidhaa fi fiidiyoo kaan wal bira qabnee haa ilaallu. Fiidiyoon inni dhugaadhaa mee kana haa jennu fiidiyoo isa dhugaadhaa kana fudhannee fiidiyoo kana baaggoonne asii booda remove background eeggoonne booda akkamitti akka inni kun tolee fiidiyoo dinqisiisaa akka ta'u waliin haa ilaallu. Mee remove goone amma isaan irratti godhadhaayyuu isin waan feetan irratti godhatanii aada eegan godhe booda deemee fiidiyoo fidadha. Fiidiyoo sana ni argitan jayyaadha. Saayizii isaa eega kanatti tolchine booda mee fiidiyoon tun akkamitti qabatte mee ni ilaalla. Fiidiyoon tun isa kana fiidiyoon asliin amma kan amma asii achittiin dabalee silaa isin asumatti dhaabbatte ture. Asitti dhaabbatte ture kan amma funkatti dabalame. Isin itti dabalachuu dandeessan. Mee remove goona durii remove background godhuudhaaf bakka tanas bunnee diidet biree gahunnee remove background itti jettu sana asirratti ni dhooyna. Remove goone al tokkotti keessaa hojjifnee jirra. Erga kana goone booda kanaas yeroo takkaaf walakkaa dhooyne irraa murree wal qixxeessuudhaaf bakka kanatti eegaa wal qixxeessuudhaaf bakka tana ispiidii tanarratti dhooyne ispiidii tanarratti eega dhooyne booda hamma aadiitti jettu tan dhuftutti ni dhooyneeti hayne eegaa hayne booda bakka xiyyaa kanarratti ol deebina xiyyaa kanarra eega dhooyne booda asirratti seef godhannee remove baag eega goone booda seef godhannee eessa dhahine fiidiyoon dinqisiisaan eessatti akka tolan bakki itti tolu suuraaleen garagaraa dinqisiisoo fiidiyoon waan wanni isa kana tolchuu KineMaster application jiru kana KineMaster kana eegisenne akkuma beekamu bakka kanarratti create news jettu sanarratti erga dhooyne bakka 16.9 ton YouTube ta'uun beekamaadha. Next goone asirratti fiidiyoo san fidannee dhufna. Liyaariitti jira miidiyaa browser kanarratti amma kana liyaarii dhiifnee browseriitu barama waan ta'eef miidiyaa irratti dhooyne miidiyaa irratti fiidiyoo san fidan. Eega fiidiyoo san as fidannee booda fiidiyoo tana akkamitti taphachifna fiidiyoo tana achi harkifnee eessarratti eessaa fi eessarra waa dalayin bakka jarri lamaan wal loluudhaaf dhufanii dura wal qaban kana mi'a asirratti haa jennu. Sararoota kana xooyne sararoota kanarraa ifaa kanatti guunne ifaa kanaan xiqqishoo addeessinee akka fiidiyoon tun mul'atu godhuudhaaf isin karara akka feetan godhuu dandeessan anuma asirratti hindiisa kanatti taphachiisa. Mee fiidiyoo tana asirratti taphachiifna. Asirratti egaa inni fiidiyoo tana gabaabsuudhaaf bakka tana eegeenye bakka isaan harkaan wal qaban tanarratti asirratti yeroo takkaaf dhooyne fakkii maqasaa tana filanna fakkii maqasaa tana eega filannee booda gara jalaa kanatti gabbuuna. Gara jalaa kanatti gabbuunee kan sadaffaa kanarra dhooyna kan sadaffaarra eega dhooyne booda ammas yeroo takkaaf ni dhooyna isuma kana dhooyne itti deebine dhooyne keessumoo bakka kanatti lamada itti deebine ammas sadaffaarratti dhooyna. Sadaffaarratti eega dhooyne maaliif murteessaadha kan jiru mee waliin ilaalla inni kun akkamitti hojjetama. Addaan argimne fiidiyoo tana xiqqishoo addaan argimne keessumoo bakka kanarratti dalaguu yaana. Asirratti dalaguu yaana waan ta'eef asa kam goona kan jiru mee suuraa irraa qabanna bakka tan fi suuraa irraa qabanne fiidiyoo tana gabaabsuudhaaf maal goona ispeeliis asuma irratti filannee suuraa waan garagaraa filannoon keenya asirraa ispeedii tana irratti yeroo takkaaf cuqaafna asirratti kanarra goone duwwaa tuqaa 12.5 kanarratti asirratti mi'a dhiifnu harkisuudhaaf achumarratti maasuu deebinee gara jalaa kanatti gabbuune asirratti dhooyne akka nama daawuloot godhuu yeroo takkaaf nu goona. Akkas goone mee fiidiyoon tun akkamitti akka taphattu ammaaf haa ilaallu.
Egaa kanatti filanne booda viidiyoon tun maal taate amma suuraa viidiyoo suuraa sana deemnee tafu biraa tafuula gara biraa filatte deemnee itti finna. Dhaamee lafaa kadhaafame waan ta'eef biraa deemnee itti finna. Deemnee isaatti finna. Asuma irratti finnee tan biraa takka laxxabnaa jennu. Mee sana irra finnee akka samii keessa ol deemtu fakkeessuudhaaf akkasuma achi buutee akkasuma takka itti buutee amma maal goonaa kan jedhuuf mee takka asirratti hidhoona. Achi booda walitti deebina takka. Isa kana al tokko taphachiifnee ilaalla. Sagaloota jira jiru ana raajoon haa jennu switch goone asii booda immoo asii achi irraa murree bakka inni lafa bu'uun san fiduudhaaf